kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo jiraadhaa kan kiristaanaa kan musliimaa kan waaqeffataa kan pirootestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadha. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadha. Anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajaman maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa. Dhaan isiniin jaa kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii akkuma kaneessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenatu cufa jedhanii beella manaa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Bye bye. Mikinaan nummaan kadiir martuu hin fayyineef tokko hin jiru. Tokko hin jiru. Adalli yoo ga'e adal. Nabiin rabbiitu nagaaf rahman isaa irratti haa bu'u hin boqotan. Deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Makfiraa kadhannaaf. Kasaniin ala wanni inni hin fayyineef tokko hin jiru. Amma as teettee Londanitti achi gargaaruuf. Asitti birrii 1,500 $500 waliin qabdee asii achi Londanitti erguun ifa. Ufsabuudha kun isa sobuudha kun. Suuraa isaatiin shaqqalachuudha kun. Ani saniin barbaadu. Gargaaruu barbaadan hooma dhugaa akka dhugaatti gargaaruu barbaachisa. Isin galeera. Kanaaf nama nuu godha. Nama qaaman isa bira dhaqu nuu godha. Akka itti galfannu nuu godha. Hawaasni Oromoo mootu bakka qabdanii waan qabdaniin yoo bakka itti darbinu nuu godhan qopheessa. Namni kun kara biyya haa galu. Biyyatti haa yaadamu hudhaamsa jedhu qaba. Maal jettanis isiniin taane isiniin ta'u dhugaan muudii qabachuu barattanii ma sheekota meeqa irratti muudii qabataa turtan olomaa meeqa irratti muudii qabataa turtan artistoota meeqa irratti muudii qabataa turtan ummata muudii qabachuu malee dhugaan jabaa ofii jabeeffatu hin feene isin arge an baguma sheekillee isiniin ta'in baguma qeesillee isiniin ta'in doktorummaa tiyyallee waraqaa addaan cilwade isinuu duraanuu na dhamanne akkaan doktora ta'e. Kanum. Isiniin kadir martuutiin taane. Isiniin Hacaaluun du'ee gammaa gumaan baasin anallee taatan. Isinitti himaraan waraqabtii addaan ciraan. Ciruu edaanu. Isinii ta'e moo isiniin taane warri feesbuuka sheer godha. Wallaahi ladhiin barakkatti akkaataan nuti jirru kun nama dhukkubsa barku. Mee Oromoo keessaa achi bayaa bareedhaa wal'aa uf laalaa. Uf laalaa. Yeroo jabaan Oromoo tokko dhukkubsatuuf du'u namni akka nuyi booyu hin jiru. Gaafa inni xiqqoo laafe maal ta'e nama kana illachaan cabee maal ta'e huqqatee maal godhaa mana yaalaa jira maal ta'e maaltu dhukkube hin beeytaram isinii galee bataam yaasaatina haalli nuti koltu jiru baay'ee nama gaddisiisa. Ani aaree osoo fuulan dhiqatin akkuma hirribaa ka'een dhufe narra laalina duraanillee waa karabaataa qaban isinii galee akkasi karaan ana kanatti fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatitti malee Oromoon mana Arabaa teettee biyya keessa teettee biyya baqaa teettee asii achi kadiirin biyya faranjiitti yaalchifna jechuun ingiliin faayyuun beeytanii bar asii achi biyya faranjiitti yaalchisu ingiliin fan beeytan diyaaspooraan kenna ka waggaa 15 taa'e bar ta waan hambargarii nyaatuu fi waan starbaaksin dhugu malee hin beeku
dalagaa yoo online irraa barbaadachuun danda'amaa dhugaa yoo walitti himne ani diyaaspoora baalasaxaanii walitti bu'uu danda'u fi malee maal asii biyya faranjiitti yaachifta yaa habiibii gargaarsa bareedaa godhii fi mana tokko bitii fi konkolaataa wayii bitii fi galiin itti qara'ii du'aayii itti godhii hin fayyaa Kadiir yaaddoo keetu dhukkuba itti ta'e Kadiiriin waa'ee keetu dhukkuba itti ta'e isinumaa kana isin jaalata saba kana saba jaanjoo kana hin jaalata mucaan islaama kiristaana guddaa xiqqaa sheekif qeesii warra siyaasaa kana hunda akka ilmaan ufiititti ilaala baay'ee tokko isin jaalata Kadiiriin anan beeka warri bilbilaan dubbiftan yoo beeytan hin beeytan jaalala keessaniif jaalala biyya isaatti jaalala Oromoo fi Oromiyaaf inni qabutu dhukkuba sammuu itti ta'e tiriit gochuu barbaadaa jechuudha namni jaalala biyya saba ufiitiif biyya ufiitiin dhukkubsate yoo saba ufii keessatti deebi'e biyya ufiititti yoo deebi'e fayya amantan amanuu baattan na amanuu baattan dhugaan jiru kana gochuuf immoo gargaarsa gaha walitti qabdeefi Kadiir fayyuu haa dhabu biyyatti galchi Kadiir akkam fayyina hin laaltaa mee dubbii kiyya kana gowwaadha jettee tuffatini ganda keessa fiidee hususuu dhiisi Kadiiriin keenya dhukkubsate waan akkana ta'eef waan akkas ta'eef jettee ganda keessa deemtee shiishan dhuguu dhiisi biyyatti galchi tokkummaan ka'iitin akkuma inni tokkummaan siif qabsaayaa ture sun akkuma inni Harargee koo Jimmaa koo Arsii koo Baalee koo siin jechaa ture san tokkummaan ka'iitiniin tokkummaan ka'i bira dhaabbadhu biyyatti galfadhu Kadiiraa fayyuu baatu gaafsan na sobsiisi waan azalli rabbi ittiin dhufiniif yoo Kadiir biyyatti galee hin fayyine anuyyuu hin beeku jechuudha doktori iyyuu miti doktorannatee naqlaalu yidinaalliyyuu biyyatti gallaan wannummaa ila dhageeffadha waa tokko isinitti hima namni mallaqa dhabee mallaqa irraa maraate yoo mallaqa guddaa itti kennan hin fayya takka jedhe namni jaalatee jaalalarraa maraate yoo dhalaa bareedduu jala qaban hin fayya si galaa namni gabroome yoo bilisoome fayya Kadiir roorroo fi dararaa wayyaaneen ummata keenyarraan gayaa ture biyyarraa isa baase osoo isin mararfatu osoo isin jaalatu osoo isiniif iyyu osoo isiniif qabsaa'u cinaacha cabsanii biyyarraa baasan yoo biyya ufiititti deebi'e qofa inni kafayyu biyyatti deebisuuf immootu nama tokko lama akkaawuntii nama dhuunfatirratti bantee miliyoona takkaaf lama olii qabdee miti kafayyitu Oromoon miliyoona 70 bar birrii takka yoo walii qabe gandarra deeme miliyoona 70 ta'e bar sigala miti miliyoona 70 kana yoo walii qabde miliyoonuma 15 yoo walitti qabdeef mucaa kana manuma wayii yoo bitteef mootummaa raayyuu yoo fuuteef silaa mootummaan aangorra jiru ka Oromooti jedhanii yoo soddaa kiyyallee anillee itti isin hima itti dawwalaafi manuma tokko amaarruu keessa galaa jirti fudhataa jirti yoo fuuteef konkolaataa manaa tokko yoo bitteef waan sanirraa hafe yoo yaala barbaachisu argate yoo hiriyyoota ofii aanaaf aalii ofii abbaa fi ilmaan ofii keessatti saba ofii keessatti deebi'e mikinaanni Kadiiriin fayyineef tokko hin jiru jechuudha. Dhukkubni isaa garaa kaasaa miti dhukkuba kaleetii miti bar tiruu miti bar sombaa miti bar saayikoolojikaalii miidhame saayikoolojikaalii jaalala isaa jaalala inni siif qabu biyya ofiitti qabu isa miidha namni jaalala biyyaatiif jaalala saba ofiitiif dhukkubsate saba ofii keessatti yoo deebi'e mikinaan inni fayyineef tokko hin jiru na amani kan isin galamiti warri Kadiir martuu itti dhiyaatan hin beeytan warri Kadiir martuu bilbilaan dubbiftan hin beeytan maa awwaaltan poostii isaa hin argitan taraa takka Jowaariin I love you taraa takka Marroon I love you taraa takka Abiyin I love you anumaa wallaala kanayyuu artistoota Oromoo keessa namni I love you ilma sikkoo mandoo jedhee poostii godhu isa qofaa bara mee ijoollee Oromoo gaafa isiin uffata bitatte baga bitatte jedhee namni maxxansu Kadiiriin malee jira gurraacha jedhee osoo hin tuffan gabaabaa jedhee osoo hin tuffan diimaa jedhee osoo hin tuffan kiristaana jedhee osoo achi hin qabne islaama jedhee osoo maal hin jenne ija tokko namni nama laalu Kadiiriin malee miidiyaa kana gubbaan jiru nama jabaa Oromoon qabdu keessatti si galee miti imimmaan sobaa booyuu dhiisa Kadiir ija teenna yoo jettan namni ija ofii kana yoo iji dhaamte
ulee bitata nama masa ku godhata masa kamaafi masa dawaa barbaada fi akka iji teessan hin dhaamne kijiba asirraa afuuftan kana ani hin barbaadu hin jaaladhulle hin jaaladhu waan akkana kijiba irratti isin deeggaru wallahi waan qabnuun bira haa dhaabbannu sinigala miti waldaan oromoo biyya alaa jirta waldaan sikkoomando kadeen gadda abiyyiin fa doolaara miliyoona meeqa affeeretti shaayin dhuga'ee doolaara miliyoona 10 kenneefsu waldaan maccaaf tuulama ka waggaa meeqa gidee gargaarsa artistoota oromoo goofandimii banaa ture weelis waldaan kuraa galaan eessa jirta waldaan oromoo ka yookaan girrigirrii onoo jettan qorqalbii miidhame namni qorqalbii miidhame galatoon kun akkanatti diyaaspooraan tokko naa barreessaa jira ingiliffaan eekas qorqalbii amma isinii gala diyaaspoora akkasitti malee galuu fi qorqalbii miidhame ani ingiliffaan beeku afaan chaayina beeka hiikadha waan an jedhu kana ijoolleen gariin hiikkataa jiran